Dambalii Jaalalaa. Dambalii Jaalalaa. Nagaan keenya kan kabajaa fi jaalalaa bakka isin jirtan maratti isin qaqqabu isiniin jenna. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophii dambalii jaalalaa kanarraa eegallee jirra. Qophiin dambalii jaalalaa torban yeroo kana isiniif dhiyaatu qabiyyeewwan garaagaraa qabatee kunoo har'aa tokko jennee eegaluuf deemaa jirra. Kan nuti nagaa gaafannee eegalleefis qophii keenya jalqabuufi. Eeyyan qophii keenya dhaggeeffattanii yaada keessan kanatu gaariidha kanammotti dabalaa jettanii yaada keessan nuuf kennuuf 022 11 00 8 fi 022 nuuf bilbiluu dandeessu. 83 karaa ergaa gabaabaatiin isin yaada keessan gabaabsitanii nu biraatiin geessan yeroo ta'u djobskbk@gmail.com fi 2919 ammoo karaa lakkoofsa saanduqa poostaa keenyaatiin kan isin ergaa keessan nuuf ergitan akkasumas ammoo qophii dambalii jaalalaa irratti hirmaattanidha. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa qophiin dambalii jaalalaa nuti har'aaf qindeeffannee kunoo eegaleera. Eeyyan jalqaba irratti ammoo sirba tokko jabaa isiniin jennee isinis dadammaqxanii qophii keenyaa fi dhaggeeffachuuf akkasiin si'ooftaniif sirba tokko isin affeerra. Nimoona Naggasaaf obsiifilee qophicha qopheessuudhaan isin waliin hanga xumuraatti kan waliin turu ta'a. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa qophii dambalii jaalalaa waliin bashannana gaarii isiniin jennaa. Qophiin dambalii jaalalaa keenya qabiyyee garaagaraa qabateeti kan inni jiru. Kunooti isa jalqabaa sirba isin affeerra. Sirbaan boodatti kan walitti deebinu ta'a. Turtiin keessan Oromiyaa Broadcasting Network waliin haa ta'u isiniin jenna. Sirbaan akkasiin bashannantan homaa shakkiin qabnu nutis kunoo sirbaan bashannannee qabiyyeewwan hafaniif ammoo kunoo deebinee dhufneeti kan nuti jirru obsi. Kanattaan sun immoo maal qabdu nuun jechuun isaanii nafu. Eeyyeen har'allee qophii dambalii jaalalaa keessatti kan nuti dhaggeeffattoota keenya biraatiin geenya jennee qabannee dhiyaanneeru hedduudha. Isaan keessaatti garuu yoo baacoo isaan biraatiin geenye maal jettare? Eeyyeen baay'ee bareeda. Baacoon kunooti ittiin bashannanaa ammas qophii keenya wajjin turtii gaarii taasisaan ammoo affeerraa keenya. Tole obboli maal hajamte sila? Abbaa manaatu na jalaa bade. Abbaa manaatiin na jalaa bade? Tole galmeessisuuf gara waajjira poolisaa wanni dhufteef? Galmeessuuf. Mee hajan nuti hojjaan isaa akkami sila nama gabaabaa moo dheeraa? Ani hin beeku. Nama fayyaa guutuu qabu moo nama dhibama wayii qabudha? Hin beeku garuu fayyumana fakkaata. Halluun rifeensa isaa hoo gurraacha moo? Ani hin beekne garuu gurraachumana fakkaata. Uffanni inni uffatee jiru hoo? Ani hin beekne yaaboo kanaas. Kophaasaati moo namni biraatis wajji ni jira? Lakki sarrittii xiyya bareedduu takka wajji badan. Sarrittiin xiyya immoo ziqee mormarraa qabdi. Hojjaan isiitiis walakkaa meetiraa ni ta'a. Fayyaas guutuu qabdi rifeensi isiitiis daalacha. Hedduus hin duttu. Foon malee waan biraa takka ittuun dhiyaattu. Garuu maal goona gaa? Himbo'ingaa obboli akkas taatu ofirraa dursinee sarittuma sayyoo barbaanne irra wayyu. Baacoo keenyaan akkasiin bashannantan homaa shakkiin qabnu. Egaa baacoon sammuu akka bashannansiisu yookaan akka bohaarsuuf kan affeeramu isinis akka ittiin bashannantan hin shakkinu. Ammas qophiin keenya reef jalqabame malee danuutu jira. Kan nuti isiniif dhiyeessinu caalaa kan isin bira jiru immoo hedduudha. Kabajamtoota hordoftoota keenya maarree karaa iimeelii keenyaatiin baacoo qabdan akkasumas ammoo karaa lakkoofsa saanduqa poostaa keenyaatiin barreessaa nuuf ergaa. Nuti ammoo taatotatti barbaannee baacoo keessan akkaataa inni miidhagee dhaggeeffattoota keenya biraatiin ga'uu danda'utti deebisee isin biraatiin kan geenyu ta'a jechuudha. Kanatti aansuudhaan ammoo kan nuti isin biraatiin ga'uudhaaf qindeeffannee jirru Mijuu Walalooti. Jechoonni qindeeffamanii tarreeffamanii jaalala akka jedhanitti kan isiniif dhiyaatan Mijuu Walaloo keenya kunooti. Ammas Oromiyaa Broadcasting Network waliin turtii gaarii. Yoo talagaa taateeyyuu anis akka kee ta'ee sin'aa buddoo salphina dubbicha tabbaa gaabbuu dhugaadhaan argina. Yoo talagaa taatee geeddarattis amala angaruu jibban beekuu kabajatu naaf mala. Yoon sitti balleessillee sin gaafadhaam dhiifama malee sababa maaliif sammuun kiyya miidhama. Akka dhala namaatti an sin kabajaam yoomuu yoo namaa dubbadheeyyuu arrabni qo'adoo
Haalaan anaan madaaltee jijjiirrattus amala. Angaruu gowwaa miti waan hundumtuu naaf gala. Jaalalli jaalaladhaa hin qabu hiikaa biraa. Moo madaallii kan biraatu jaalala keessa jira? Yoo waan biraan madaaltes anaafis waaqni jira. Wanta har'a mul'atu bor dhabamuu danda'a. Maallaqaaf fira ta'uun gaabbiidhaan nama ga'a. Kanati jira jettee ijarra kaawwattutu. Kanati uffee jettee argaadhaaf daawwattutu. Gaaf tokkommoo ni dhuma akka hin seenne gaabbii. Akkas akka hin taaneef si haa gargaaru Rabbi. Anaafuu yaadda'ini mee ofiif ta'i gaarii. Fira maallaqaa taatee akka hin gonfanne aarii. Isa firaan madaalteef firri jaalalan ta'u. Yoo qabeenyaan madaaltes innis jaalala miti. Jaalala yoo dandeesse jaalala dhugaan biti. Jaalalaaf yoo dandeesse jaalalum dhugaan biti. Jaalala kuusi noobsine gaarii malee. Jaalalli sanyii qaba idda lakkahatu dabaree toora deemsaa naqa irra ka'atu. Gariin adii jaallata inni kaan immoo burree kaan gurraachaa fi diimaa magaala kan filatus argaatuma turre. Jaalala jechuun jaallachuudha faallaan isaa immoo jibbaa yoo inni dhibba ga'u masaanuun isaas dhibba. Egaan jaallachuudhaaf barbaannaan jalqaba jaalaluma jaallachuudha unni jaalala jaallatu ofii qabaachuudha. Maarree kanaafin qaba kan si jaallatu unni jaalala simboo yabbuu deeffanni koon oodne sin jaalladha sababa kan keefaniin har'a ga'e jiraadhee si qabaafanii namana kanaafin si hiradhe yoo ati cabde ana kan okkolu gufuun si waqaru ani so hin ofkolu. Yoo ati dhaabbatte dhaabbadheeni kuftu si waliin jiga haleelamee gaggabeeni ijjata koo diiga yoo ati jiraatteni ol qabadha qolee lafa ati gadditutti gammachuun takkaan oolle. Yoo ati jiraatte ana jechuun anadha yookaan semmoon sokkee gamatu gamanadha yoo ati jiraatte dhiiga jechuun dhiiga yookaan tusseetu gaara guddaa diiga. Yoo ati jiraatte qofa barreen gaddaa hin fakkaatu barana bakka ati hin jirre cafcafii fi cooreetu ita agalaana. Yoo ati dhabamte daalachatu burreedha gungumaa fi asaasatu jijjiiramee kurreedha. Iddoo ati dhaabbatte bakka ati jirtutti faayamtee mimmiidhagdee bakka ati bareeda hirtutti. Daaraa jechuun daaraadha hin qabu sababa horatuuf maqaa masoo abbaa maccaas abbaa maccaati badhaasaanis badhaasoo. Eeyyeen sin jaalladha yaa dhugaa yaa haqaa kanaafan sitti fiiga kanaafin sitti baqqaa. Xiinxanni kan hin nyaanne irkoo koo bara hundaa humni kan kee cimaa haguuggiin keetis guddaa. Qabadhee harkaas hin dhabu ordofee karaas hin dhabu. Wa'in waliin fakkaatu bifti keetis tokkuma hin cabdu hin baqattu hin sodaattu gonkuma sin jaalladha yaa haqaa sin jaalladha yaa dhugaa golli kee bariif waarii ho'a takkaa yommugaa. Nan nuffitu nan ciigaatu nan kuffiftu horfitee in saalfadhu sitti yoom takkaa na mormite jilba kootiif jabeenya agartuu kiyyaaf xiyyaa si waliin milkii malee caccabee yoomin iyyaa. Dhugaa koo naaf jiraadhu umurii dheeraan siif hawwa garuu siif hin kennu lakkaa'ee galata kee yaasi'ii yooman fixa jetteeti madaala irra kaa'ee. Ifaadhaan na simatta fuula kan keen guurtu wanta ana miidhu ati narran tuultu achi fagoo ilaalta kaayyoon keetis dheeraa dambaliin adeemsa kee kallattii milkii eeraa. Si waliin hulluuqu si qalladhu takkee furdadhee hin qabamne hin hudhamne garuu nan guddadhe. Si waliin qotee facaafnaan aramaan keessatti hin margu lalisee firii buusa. Hongeef cabbiin hin argu. Soorachuu fi fuunfachuufis sitti mi'aaf urgaa koo abbaa hirbuu hin nyaanne sin jaalladha dhugaa koo. Ammaar Tamam Yuunivarsiitii Finfinnee irraa. Hordoftoota keenyaa kan dhaggeeffachaa jirtan Oromiyaa Broadcasting Network irraatii kan isin biraatiin gahaa jirru qophii dambalii jaalalaati. Qophii dambalii jaalalaa keenya har'aatiin qabiyyee garagaraa isin biraan gahaa jirra. Jalqabarra sirba isin affeerri taansinee baacoo amma immoo mijuu walaloo isiniif dhiyeessinee kan kabajamtoota hordoftoota keenya mijuun keenya ammas guutuudha kan nuti isiniif dhiyeessuudhaaf qindeeffanneerru ammallee baay'eedha. Maarree kanatti ammoo seenessaa mata dureen isaa imimmaan ijoollee wallakkuu jedhu kan kanaan dura isiniif dhiyeessaa turre kutaa jaaffaan sammuu kunootii seenessa keenya dhaggeeffadhaa qophii keenya irratti yaada qabdan ammoo nurraa hin qusatinaa isiniin jenna ammas nu waliin turaan affeerraa keenya. Kingsley tooftaa luukindaan isaaf baase hojiirra oolchuu isaatiin Aayishaan harka Kingsley keessa seentee jirti. Kingsley fi Aayishaan walkaadhimmachuu isaanii akka beeksifataniif jedhameeti waltajjiin afeerraa barattoota hiriyoota isaanii ta'aniin qophaa'ee kan ture.
Sirbii waltajjiirratti yommuu dhiyaachuu jalqabu ammoo Aayishaan miira isii to'achuu dadhabdee ol kaatee ragadutti seente. Kingsley ammoo akkumatti miirri isaa qaqabbanaa'ee waan tureef Aayishaa wajjin ol ka'ee hin ragadne. Hanguma guyyoonni wal jala miila fuudhaa deemaniin waa'een Aayishaatis jijjiiramuu jalqabe. Inumaatu Aayishaan bilbila wahii weellisaa Tiruufees irraa fudhattee akka jirtu barattoonni tokko tokko haasa'uu eegalan. Guyyaa boqonnaatti Aayishaan dhoksaadhaan Tiruufees wajjin baatee akka shanaafattu kan haasa'us hin dhabamne. Lukindaan ammoo jetteen haasa'umu hundi dhugaa akka ta'e Kingsleyf mirkaneessee jira. Dogoggorri Aayishaan Kingsley irraa garagalteef maal akka ta'es Lukindaan ibsuuf yaalee jira. Wanti furmaata ta'uu danda'us Kingsley Aayishaa wajjin wal argee ifatti mari'achuudhaan dhiifama waliif gochuu qofa akka ta'e Lukindaan himeef jira. Seenessi jaalalaa imimmaan ijoollee lakkuu jedhu garam deemaa jira laata? Kutaa 6ffaa seenessa kana akka itti aanu kanatti isiniif dhiheessina. Kingsley guyyoota muraasaaf hirriba malee jira. Cinaacha isaa lafaan ga'ee akka hirribni isa fudhatuuf ija isaa walitti qadaaddatus hirribni ijarra babahuu didee isarraa baqachuu isaatiin halkan guutuu dukkanatti ija babaasaa bulam. Sammuun isaa amma waa'ee Aayishaa yaadatam. Garuu Aayishaa haalaaf amala kiyya hubachuu dadhabdeeti duudanatti galuuf murteeffatte jedhee bakkuma ciiseetti yaadaan Aayishaa gaafatam. Higa obboli sin jaaladha akka lubbuu xiyyaattiin si fedhanaan jechaan turre. Ammas Aayishaa yaadaan of dura kaayeeti isii qoratam. Aayishaa sesseeqaa isa bira deemtuu yaadaan ilaalee ofitti gaddam. Kingsley guyyoota 4 bifa kanaan cimiinfachaa erga ture booda guyyaatti aanu Aayishaa wajji qaamaan wal argan. Qashtii hogguma takkatti tapha jijjiirteessa jedheen Kingsley aarii isatti jirtu dhokfachuuf sesseeqam. Maarree Aayishaan fuula walii guurtee isa laaltiim. Jechuun kiyya nama wayii tokkotu magaalatti si waamee si baafate hin jedhani waa'ee kee wanti haasawamaa jiru. Abbaa seeraan irratti ta'uu barbaaddaasa. Osoo Kingsley dubbii isaa hin fixatinii Aayishaan dubbiidhaan afaan baateem. Lakki nama bilbila siif kennee jirus dhageen jira ifi dhugumaami jedhe Kingsley ammas aarii isaa to'achaa tumam. Ati na basaasuuf jirteennoon dhageessaa Kingsley ani nama ati baantu sanis wajjin hin jiru amantuu amanuu baattu kaadhimaa biraa kan naaf ta'u argadheetin jira gurra si calaw. Aayishaan aariidhaan beltaateeti itti dubbattiim. Kingsley ammaan tana dachii fi samiin isatti golgoloyteem. Osoo dachiin rabbii bal'oon isa jalaa gaccittee isa liqimsitee gammachuu of hin danda'u tureem. Dubbiin Aayishaan dubbattee akka jabatti lafee isa cabseem. Garuu Aayishaa ani maalumaan sitti ta'e jedhe Kingsley suutatti itti siqee. Obboleessoo an amma yeroon qabuuti si wajji haasa'uu hin dhaqqabu jettee Aayishaan Kingsley achumatti lakkistee biraa deemteem. Kingsley bakkuma dhaabbatutti akka siidaa dhagaatti goggogee hafeem. Imimmaan isaa akka bishaan roobaatti mallaalee isaa gubbaan gad dhangala'e. Aayishaan barataa Liyoon jedhamu tokko jaalallee godhachuun wajji gubaaluu eegalteem. Jaalaltii jara lameenii barattoota mana barumsa sanitti baratan hunda ajab jechisiisu mudateem. Aayishaa fi Liyoon jaalalaan waliif maraatanii jiru. Amma wal bira dhufanii waliin haasawaa wal kofalchisan. Harka qoonyeerra wal kaawwatanii olii gad deeman. Maallaan jedhanii tokko malee amma wal dhungatan. Yommuu gara mana barumsaa dhufan waliin dhufu. Yommuu gala deemanis akkasumatti wajji deemu. Innaawaa daree keessa yommuu jiranillee wal bira malee taa'uu dhiisanii jiru. Yoo Aayishaan barumsarra hafte Liyoonis ni hafam. Yoo Liyoon hafes Aayishaan ni hafti. Barattoonni hundi waa'ee jara lamaanii halkanii guyyaa hordofu. Amma waa'ee isaanii hasaasanii dubbatu. Waan hubanne booda yoo waan biraatti kutuu baatan jaalallee turri qaqqabaa boottii arrabaa jedhanii tasaanii tana waan beeynu
jechaa barattoonni Aayishaa fi Liyoon hamachaa oolanis hedduudha. Kingsley gadda cimaa keessa kufee turus booda garuu dhimmicha irratti obboleessa isaa Lukindaa wajjin mari'achuun hin oolamne. Lukindaan ammoo King ati barballeessaa hin qabdu. Mariidhaan dogoggora uumame sirreessuuf yaalii gooteetta. Wanti si gaabbisiisu tokkollee jiraachuu hin qabu. Ammoo Aayishaan nama jaalala dhugaa barbaadu akka hin ta'in anis argeetiin jira. Ammaa booda waa'ee isii yaaduu hin qabdu jedhee itti dubbatee. Jaalala dhugaatiif hin taatu argeetiin jira yommuu jettu jedheen Kingsley Lukindaa ija keessa ilaalaa. Maal seete Aayishaan fedhii yeroo guuttachuuf dhiira argite hunda jala deemaa oolti malee jaalala dhugaatiif bakka hin qabdu. Fakkeenyaaf Liyoonii wajji guyyaa meeqa akka beergoo qabatanii wajji bulan anuu qubaan qaba. Ati rabbiitu si baaseewu itti dhiis kufiinsi isii taanaan uma hin bareedu jedhe Lukindaan miira ofitti amantummaatiin guutamee. Kingsley waan dubbatu wallaalee dubbiin hedduudha isa dinqisiiftee. Obboleessi isaa Lukindaan hangam takka abshaala namaa akka ta'e yoo argu baay'ee of taajjabee. Wanti Lukindaan dubbatee kun guyyaa isaa eeggatee dhugaa ta'ee as bahee. Aayishaan mana barumsaarraa walitti aansitee hafuuf dirqamtee. Torbaan muraasa booda hasaasni inni dhukkubsatte jedhu dhagayamee. Ergasii hin turre. Oduun gaddisiistuun Aayishaan duute bar jedhu gurra Kingsley seene. Kingsley waan qabatuu fi waan gadhiisu walii wallaalee. Inumaa barattoonni tokko tokko Aayishaan Liyoon irraa ulfooytee seeraan ala ulfa ofirraa baasuuf yaaluu isiitiin akka lubbuu isii dhabde dubbatu. Kingsley waan dhagee kana amanuuf rakkate. Dubbiin hundi mana amatti fakkaatte. Hanga booyu booyeeti sabbaree cal'ise. Dhageeffattoota keenya seenessa jaalalaa imimmaan ijoollee lakkuu jedhu kutaa 6ffaan kanumaan xumuramee jira. Torban kutaa 7ffaa qabannee dhihannaani. Seenessa imimmaan ijoolleewwan lakkuu jedhu kan Abdusalaam Muhammad nu biraatiin ga'ee dhaggeeffannee walitti deebinee jira. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa qophiin dambalii jaalalaa ammallee akkuma itti fufetti jira. Isinirraatii kan eegamu 83 ergaa gabaabaa qophii dambalii jaalalaa irratti maal akka daballu maal akka irraatii hir'isnu akkamiin akka isiniif dhiyeessinu yaada keessan gabaabsaan nuu kennaa isiniin jenna. Karaa toorota bilbila keenyaa duwwaa 2211 duwwaa 860 irraatiin ammoo bilbiltanii yaada keessan yoo nu biraatiin geessan yaanni keessan qophii keenyaaf dagaleedha isiniin jenna. Kabajamtoota hordoftoota keenya ammallee qophiin dambalii jaalalaa akkuma itti fufee jira. Eeyyan kanatti ammoo gaaffii obsiinii dirree deemee yookaan ammoo obsi atumtii yeroo dirree deemtee as dhuftees gaazexeessitoota OBN keessatti argattee dubbistee gaaffii isaan gaafattee dhaggeeffattoonnis akka irraa waa barataniif ittiin akka bashannanan kanarraa kunooti. Shamarree tokko baay'ee jaallatta. Baay'ee isheef jecha waa baay'ee gatii kaffalteetta. Barnoota kirraatis adda baateetta. Namoota waliinis adda baatee warra kee waliinis wal dhabdee isheef jecha eenyummaa kee hanga namummaatii gad of buusuu geesseetta. Dhumarra namoonni biroon yoo ati isaan gaddisiistu dhaqanii waa'ee kee isheetti himu. Ana kanan seenee jettee isheen amma immoo faallaa sana baay'ee si jaallatti. Baay'ee si jaallattee dhuftee akka si jaallattu sitti himti. Atis nama taatee eenyummaa keetti deebita. Jaalalas dhandhamuu eegalta. Dhumarra garuu yoo ati gaa'ilaaf walaa kaadhimmannuu jettee warra keetti himtu fira dhiigaa taatee argamti. Akkam taata? Gaaffiin kee irraa kuni. Waggaa 5 kan biratti jaalalatti ulfaatee haa ta'u. Kan maal dhugaadha baay'ee cimaa maal jettee dhumi kee haraamuu jedhu laata jecha daayirektii waan oolalayyuu. Waan biraa keessan seennee garuu jaalala akkamii wal jaallachaa jirtu kana gidduutti fira dhiigaa ta'uun immoo yoo gaafa sitti himamu maal yaaddame maal goota
Wanti godhamu dirqamuma deebitee fira dhiigaa taatee akka obbolummaatti itti fufuudha wanti godhamu dirqamni jechuudha. Garuu taa'ee sanatti miidhamtu isuma dhugaatiin jedhaa kan akka ittiin taa'ee miijisaa gaafa taa'ee ilaalu jechuudha. Jalqabata jaallattee ishee argachuudhaaf miidhamte caalaatti waan miidhamtu natti fakkaata. Ammatu waan biraa keessa seeneera ta'e ammatu maatiitti nimiin wal fuunee ijoollee horanne ta'e akkam ta'a wanta jedhu gaafa yaaddu baay'ee miidhamta. Inumaa deebitee nama jaallachuudhaaf tulfaata. Maafi amma naan jaalladhe daayirektii karaa biraa ammas fira ta'uu dandeessi jettee sammuu keessatti miijiin taane tuumamee darbe waan ta'eef jechuudha. Hincima dhugaadha kana sana jedhee akkasittiin godhuun hincima garuu wanti godhamu mudannoo mudatu kamiyyuu keessatti of tasgabbeessuudha wanti barbaachisu akka obbolummaatti of amansiiftee taa'u malee kana jedhee jechuun arde. Ishiin illee nan sodaadhanii soban si'i malee baran baay'een jaalladhaa siin jetteeti gara kee dhuftee baay'ee si jaalladha jettee si maramtee si boossi yoo isheen si boossu sana atilleen gammaddeeti bakka duraanii sanitti deebi'uuf gammaddee hedduu gammaddeeti odoon turiin wal fuudhuu qabnaa jetteeti warratti haa himnuu jettaan deemtee yoo warratti himtu ishiin fira dhiigaati. Jalqabaayyuu waan tokko seenuun dura hubachuullee ni barbaachisa. Fira dhiigaa ta'uu fi ta'uu dhabaa isaa adda baafatee namni tokko hin seena jaalachuun dura kana duraaniyyuu qulqulleessuufa danda'a. Mee beekta saafa ariifadhee sababa isiin bareeddee onneen hafuu ta'anii jaalachuufa danda'a. Yeroo sanii fi firaa fi fira ta'uu dhaba adda baafadhee wallaaluufa danda'a. Isa kana yoo akkasillee taate abboo akka isiin orma harkaan buuna namu fira keenya keessa ta'ee isiif orma ta'utti harka buusa malee addaan hin baatu fira keessaan baatu nama akkanaa kun fira keessaan bahu. Atoo akkam taata? Ani yoo nayyee isii fira ta'ee kana orma ta'uu barbaada dharee yoo maatii keessa. Maal silaa jaalalli nam tokko akkamiin jijjiirta? Jaalala maangootaree amma akka aadaa fakkeenyaa fi amma afaan Oromootiin dubbachuu jira Oromoon aadaa qaba. Aadaa isaa kabajuun dirqamatti taare kanaaf kan dirqama fudhachuu danda'a. Dirqama aadaa sabboonummaa fi eenyummaa kiyyaa kan balleessineef fudhachuu danda'aree kana. Kottu warra keenyatti himni dafnee sirni gaa'elaa keenya nuuf raawwatu jettaan. Dhaqxanii yeroo warra kee haasofsiistu fira dhiigaati. Waan tokko gochuu hin dandeessu. Carraan ati qabdu carraa adda bahuutiin alatti fira yookaan immoo fira dhiigaa faana yookaan immoo fira dhiyoo yookaan akaakuu torba lakkaa'uu qabda akka aadaa Oromootti akaakuu torbaatiin as yoo ta'e dirqama adda bahuutu sirra jira waan ta'eef fira fuudhuu waan dandeenyeef. Miirri guddaa sitti gadda guddaa sitti dhaga'ama baay'ee gaddi guddaa sitti dhaga'ama gammachuun guddaa akkasuma sana sitti dhaga'ama sababiin isaa maayini gammachuun guddaa kan sitti dhaga'amu isheen fira taatee obboleettii kee ta'uu dandeessi mucaa daadaa kee ta'uu dandeessi mucaa eessuma kee ta'uu dandeessi kana jechuun obboleettii keeti jechuudha kana yeroo taatutti immoo gammachuu guddaa namni ati jaallattu siif obboleessa ta'ee yoo argame haati manaa keessa yookaan immoo ati jaalallee kan godhattee wajjin jiraachuu barbaaddu haadha manaa sii taati obboleessa sii taati firallee sii taati. Kallattii hundaanuu haadha manaa jechuun wanta ati qabdu hunda waan sii taatuuf ishee kana garuu akka haadha manaatti yaaddee kaatee yeroo fira taatutti gammachuu guddaa tokko sitti dhaga'ama. Garuu immoo akkuma sanaa immoo namni ati jaalallee koo haadha manaa koo godhadha ittee yaallachaa turte garuu yeroo fira taatutti immoo miirri xiqqoo sitti dhaga'ama tarii gadda hanga ammaa kanan jaallachaa tureef fira koodha kanaa booda argachuu dhiisuu danda'a jettee gaddi guddaa immoo nama biraa jaallachuu dhiisuu nan danda'a jaalalli ani qabu ishee irratti xumureera. Argite sira limit gooteen jaallanne waan ta'eef amma immoo kan ati yaaddu deebistii nama biraa jaallachuu akka hin dandeenyetti of yaadda isheetiin alatti. Itoo limit goote jaallattee jiraate yookaan daangeessitee jaallattee jiraate nama biraallee dabarsitee akkatti jaallachuu dandeessu sa'aatii sana ofirratti bartaa. Yeroo kanatti ani nama biraa jaallachuu hin danda'u jee ofii kan gaddi guddaa isa keessatti uumamu Dhaga'ee inni iyyuu aaree maalanuu sin jaalladha sitti mun sodaadhe malee siin jedhee fiigee dhufa. Fiigee dhufee baay'ee si jaallachuu isaa siif himee amma maatii keenyatti himnee gaa'ela raawwachuu qabna carraa kanatti fayyadamuu qabnaa siin jedha. Gaa'ela raawwachuudhaaf gara maatii keessanii yeroo deebitan garuu isin fira dhiigaati.
Baay'ee ulfaataadha. Jechuun yaaduuf rakkisaa wanta akkasii osoo uumamu dhiisee irra filadha. Uumame taanaan garuu inumaayyuu maatii koo sababa isaa wal dhabeen ti akka deebi'u na taasisa. Ammas akkaan garaa koo kutadhu jaalala isaa sanaaf of miidhuun koo dursayyuu osoo hin qoratin osoo eenyummaa isaa hin beekin wanti jechuun koo akka ofitti gaabbuu na taasisa. Ammoo akkaan garaa koo kutadhu na taasisa waan ta'eef wanta dhufee fudhachuun dirqama. Otoo tasa yeroon gubiin illee gaa'ela raawwachuu qabna jettaani. Tole. Gaa'ela raawwachuudhaaf immoo gara maatii keessaniitti himtu. Maatii keessanitti yeroo himtan garuu isin fira dhiigaati. Baay'ee ulfaataadha. Wanta akkasii kun ulfaata. Sababni isaas egaa achi keessa taa'ee yaadaa jira akka wanta gaafiif deebiitti duwwaa miti kan ilaaluu barbaade ilaaligaa. Waa baay'ee taateetta. Jaalala jechuun immoo yoo waliin qoratiin baay'ee rakkoodha. Jaalalli jaalaluma uumamaan jaalatta. Kanaaf fira kee waan ta'eef jaalalli siin qabu jechuu miti. Si qaba garuu hin beektu waan ta'eef wallaalummaa irraa keessi qabachuu. Kanaaf amma rakkoon koo wallaalummaa kooti. Anarraa rakkoon koo wallaalummaa kooti. Kan isheen deebitee natti boossee jaalala natti ibsattus wallaalummaa isheeti. Jaalalli garuu qulqulluudha ammas. Kanaaf kana gidduutti of jaalachuun immoo jira laala. Uumamaan immoo namni of jaalata. Ana of jaaladhama. Of hin jaaladhu namni jedhu soba hin soba. Kanaaf anis of hin jaaladhaa isheenis of jaalatti. Ammoo gowwummaatu immoo jira wallaalummaatu immoo jira. Wallaalummaa kanan siin jedhee maatii qorachuu fira ofii beekuu seeraan beekuu wallaaluurraa. Innaa jaaladhu iyyuu maaliif hin jaaladhe wallaaluurraa kan ka'e ta'uu danda'a. Amma sadarkaa asitti natti himteettan ol dhufaa jira. Akkamitti jaalatu kan jedhuuf sila gaafuma jaalalli ijaanuu nama qabdee intalli kun kan eenyuuti mucayyoon kun kan eenyuuti jedhanii gaafachuun gaarii. Amma sadarkaa sana dogoggoree darbee mire. Darbee sadarkaa jaalalaatti gali'an. Amma gaa isheen immoo dhuftee ani maatii ergachuu fira taatitti argamtee naan jettee baay'ee rakkoodha. Amma gaa aadaatti si hooggana amantiitti si hooggana. Wantoota akkasii irratti xumura irratti keessi kee hin caba. Baay'ee keessi koo waan nama daa'u natti fakkaata. Waan na dhukkubu natti fakkaata. Sababni isaas kan na dhukkubsu jaalala sana. Si galee jaalala qulqulluu natti dhagahamu sana. Isarra dhaabbatteetu dhukkubsatta. Ammoo seerri si bulchuu jira lafa kanarratti kan ittiin dhalli namaa ittiin wal horuu adeemsa mataasaa waan qabu isa immoo cabsuu hin danda'u. Kanaaf jaalalli qulqulluu asiin immoo seera uumamaa kan jiru lamaan kanatu walitti dhufeetu si dhukkubsaa jechuudha. Dhukkubsataa waan ta'an natti fakkaata waan uumaan dhukkubsadhu wayii natti fakkaata na itti fufuu hin dandeessus waan ta'eef jechuudha. Jaalallee tokko baay'ee jaallattaanii itti himuu sodaattaa isaaf jecha waa baay'ee taataa maatii keerraati adda baataa barnoota kee addaan kuttaa waan baay'ee miidhamtaa maatiirraa adda baateetta barnootarraa addaan kuteetta namummaarraa gad buuteetta eenyummaa kee dhabdeetta boodarraa akkati jaalala isaaf akkas ta'aa jirtu dhaga'a jaalalleen kee kuni namatti jaallatte hedduu gaddee hedduu boo'ee anuus hin jaalladhaa barsitti muun sodaadhe malee jedhee fiigee dhufee si hammatee ammuma kana maatii keenyatti himne gaa'ela uummachuu qabna maallee yeroo fudhachuun nurra hin jiraatu jedha tolee jettanii gammaddanii gara maatii keessanii dhaqxanii maatii keessanitti gaafa himtan isin fira dhiigaati. Maal boo fuuldura gammachuu fiddeeti eegas booda bar diilallanan deeyte. Hiigaa. Mudhumaan gattaa'uudhaa miti reekun hedduudha ulfaataan akka makkaan jeesii ibsuun beeku numa dhiista waan aadaa keessa hin jirrees akkuma taateetuma firraa garaa hidhattee ciniinnatteetti dhiista waan aadaa keessa hin jirre waan safuu hawaasaa tirraa bahuu hin dandeessu tana akkanumatti ilka ciniinnatteetuma biraa deemuudha. Nimoona. Jireenya jaalalaa keessatti bu'aa bayii jiramte. Eeyyenni. Wantoota namni akkas naafaa ta'uu jedhee eeguutiin alatti
wanta namni hin eegnes nama mudachuu mala. Yeroo sana gaa jaalala keessatti ammoo kanatti ilaaltu jaalala qofaa, kanatti yaaddu jaalala qofaa, kallattiin irra jirtu kallattii tokko qofa jaalalaaf jaalala isa jedhu qofaadha. Garuu wantoonni jaalala kana danqan immoo ni heddummaatu. Madaarratti madaa warri namaa dabalanis jiru. Dhaggeeffattoota keenya keessaatii namoonni mudannoon akkasii isaan qunname dhibu jettee yaadda? Hin dhibuu kun egaa jaalalli siruma isaayyuu gatii nama kaffalchiisa. Jaalalli waan salphaatti maqaa isaatu baay'ee bareedaa fi waan namatti toludha malee gatii too nama kaffalchiisi yookaan ammoo too ittiin dadhabiin jaalalli hin argamu. Ittuma dadhabaniiyyuu immoo milkaa'u kan dadhabuus inuma jira. Egaa mudannoon kun dhaggeeffattoota keenya biraas waan dhibu natti hin fakkaatu. Namoonni hedduun mudannoon kun mana isaaniitii waan dhibu miti. Kanaafuu akka wanti akkasii nun qunnamneef jalqaba eenyuun jaallachuu akka qabnu akkamiin jaallachuu akka qabnu waan jedhu sana itti yaaduu danda'utu nurra jiraata. Sababiin isaayyuu kunooti keessattuu namoonni naannoo tokkotti dhalatanii guddatan firummaan ni jiraata. Firummaa sana yookiin maatiin firoonni isaanii eenyu akka ta'an barsiisuudha, walitti dhufeenyi akka jiraatu gochuudha firoota gidduutti. Maaliif akka namni waan biraa keessa seenee aadaa, safuu, duudhaa ummatichaa akka namni cabsee hin argamnetti maatiinis kana keessatti gahee qabu. Firoota barsiisuu, toora dhufaatii isaanii yookaan immoo achi as dhuftee isaanii barsiisuu danda'utu irra jiraata. Egaan dhaggeeffattoonni keenyis egaa asirratti nuti gorsitoota jaalalaa ta'uudhaa baannullee garuu akka nama dhuunfaa tokkotti yoo dubbannu jaallachuutiin duratti eenyuun jaallachuun akka nurra jiraatu qorachuun ammoo dirqama nuti ta'a jedhee yaadan immoo. Eeyyan egaa Oromoonis gaafa qomoo yookaan sanyii lakkaa'ee hanga abbaa sagalii abba torbaa jedhee gara hanga Oromoo ta'uu isaatti gaafa deemu waa malee miti. Wanta akkasii jireenya keessatti ni jira mudachuu danda'a jedhee waa yaaduuf dhaggeeffattoonni keenyas egaa aadaama isaanii ganamaa yookaan ammoo duudhaama isaanii ganamaati waan ta'eef waan kana ilmaan isaanii barsiisuu fi akka wanta akkasii mudanneef illee abbootiinis gahee isaanii baachuu qabu jenna nutis. Kana jennee qophii dambalii jaalalaa gara qabiyyee itti aanutti dabarra. Kabajamtoota hordoftoota keenya yaada qophii dambalii jaalalaa irratti qabdannu irraan qusatiin nuuf barreessaa isiniin jenna. Kabajamtoota hordoftoota keenya kanatti aansuudhaan immoo dhaggeeffattoota keenyaaf maal dhiyeessinu? Kanatti aansuudhaan ammoo xalayyaawwan har'aaf dabaree argatan kan dhaggeeffattoota keenya biraan nu qaqqabantu deebisnee yerootti isaan biraan geenyu argeenyeeti kan nuti jirru. Xalayyaaleen har'aaf dabaree argatan kunooti ammas bakka jirtanitti qophii keenya waliin turtii gaarii isiniin jenna. Halkan abjuu manaa bakoon guyyaa dambalii yaada koonan si arga. Nagaas hin daganne. Yaa qopheessitootaa fi hordoftoota qophii dambalii jaalalaa, nagaan koo kan kabajaa fi kan jaalalaa bakka isin jirtan maratti sinaa qaqqabu. Namni waan jaallatu qabu yeroo hunda lapheen isaa ho'aadha. Duraan dursee si haa ga'u nagaan koo kan kabajaa fi kan jaalalaa, onnee koo akka bishaanis dheebotu, kan akka midhaanis beeloftu irraatii ka'ee jaallatamtuu jaalallee koo Riyaanaadhaaf naafaa qaqqabu. Riyaanaa akkam nagaa naaf jirtaa? Ani waaqaaf haa galatu malee yaadaaf yaaddoo kirraatii kan hafe nagaa kun jira. Bifaa fi amala kee ibsuuf akka humna koo ol ta'e yeroon dubbadhu hedduun itti qaanfadha. Jechoonni ittiin nama maalalchiifatan hedduun utuu jiranii garuu jechi si madaalu tokkollee hin dhibe. Jechoota barbaachaaf olii gad furguggifamaa sammuu koo dhiphiseen qalbii koo immoo jechoota funaansaaf ardii qaxxaamursiisa. Riyaanaa jaalallee akka garaa koo yeroon waa'ee kee yaadu keessi koo boqotee haaromee jabaatee egeree keenya borii yaada. Egeree keenya borii immoo kolfa kee, gammachuu kee fi hubannaa kee keessatti ni ilaala. Har'a yeroodhaaf fageenyi jiraachuu danda'a. Garuu nuti qaama walirraa fagaanne malee hafuuraa fi yaadaan wal bira jirra. Raabsaa dhiiga koo hafuuran baafadhuu fi dhahannaa onnee koo keessattiin si argaa oola. Riyaa koo carraan barumsaa walirraa nu fageessus hafuuraa fi yaada jaalalaatiin sekoondiif illee sirraa fagaadheen beeku. Sin jaalladha. Abdii koo borii ati anaaf waan hundumaa kootii yoon jedhe homaa tokko soofni keessan jiru. Riyaa koo barumsa akkam naaf jajjabaachaa jirta miti? Jabduu koo abshir abdii egeree koo fedha waaqayyoo yoo ta'e atis barumsa kee xumurtee anis barumsa koo xumuree mana godhannee waliin bara jireenya keenya guutuu jaalala keenya dhandhamachaa waliin jiraanna. Kun ammoo hawwii fi fedhii gosa guddaadha. Riyaanaa koo baay'een si jaalladha. Kanan si jaalladhu immoo isa kaleessaa caalaa isa boriitii gaditti. Xalayaa kanan siif barreesse jaalala koo ibsuuf osoo hin taane yaada garaa koo keessa jiru baasee sitti himachuu barbaadeeni malee xalayaan ani barreesse kun jaalala ani siif qabu naaf hin ibsu.
humna ittiin jaalalaan siif qabu ibsus hin qabu. Jalqaba irratti na dhageessitta. Jechoonni lafa kanarra jiran jaalalaan siif qabu ibsuudhaaf humaallee aangoo hin qabani. Maarree yoo xiqqoo mallee humna godhatanii jedheen jechootuma kana toora naqeen walaloo siif barreesse. Meenaaf caqasi. Riyaa koo atanaaf firee kootii balballi onnee kootii furtuu keetiin banama. Kennaa badhaasa addaa gammachuun ani qabuuf situ naaf ta'een madda. Guutummaan qaama kootis wayinatti odeessu lubbuun koo daqiiqaafuu si dhabuu hin dandeessu. Onnee koo walakkaatti dhaabbattee qabda bakka narraatii adda baatee jiraachuun feetu takka. Dukkana keessatti illee jiruu kunaaf ibsita. Baay'ee natti toltaam keessa kunaa ceebsita. Eenyu jedhees waamuu natti mimee lubee koo buufata kee godhattee walakkaa onneef turuu waan ittiin si madaaluu homti tokkoyyuu hin jiru. Seenaa kee waan hin fixneef afaan qofaan tarreesse waanuma harkaa qabu walaloon siif barreesse. Sobaanis siif kadhadhee ani hin galu cubbuutti homtuu addaan nun baasu hanga du'a lubbuutti. Jaalallee koo kanan akka lubbuu kootiitti ishee jaalladhu yeroo ammaa yuunivarsiitii Hawaasaatti kan argamtu Riyaanaadhaaf jaallatamaa jaalallee kee magaalaa Asallaatti argamu Abdiirraa. Annan dhiifne yaadni kee hoggayyuu yaadaan si faana badaa. Nagaan koo kan onnee koo si jaallattu siin ilaaltees boqonnaa guutuu argattu irraa maddite. Guutummaa bakka jireenya kee marsee nagaan koo si haa qaqqabu. Dandeessuu gara bal'eettii yoo sitti darbanis natti darbanii kan hin jenne. Yoo miidhamtis miidhameeraa jettee kan hin himanne. Waa hunda kan dandeessu waa hundaaf kan obsitu. Waa hundas osoo argitu akka waa hin agarreetti dhiistee kan bira dabartu. Hamminaaf gaarummaa nama hundumaa baattee nama hundumayyuu walqixa ilaaltee walqixas waan inni si gaafate hundumaa laattee fi gara bal'inaaf jaalalaan nama hunduma kan jiraachistu. Ati akkam jirtame nagaa keetii? Halluu maal sitti fakkaata? Maalirras jirta? Miisa kamilaata kanatti ilaaltee baay'eetti gadditee fi kan immoo hojii gaarii hojjetee si gammachiisee kanatti gammadde. Silaasati yoo gaariin jiraatee hojjetames kanatu gaarii hojjetee jettee har'aaf afaan kee dhaabaasteen dubbattu. Yoo hamminni sirratti dalagames kanatu natti badee jettee guyyaa tokkoof baastee matteen beektu. Waa hunduma ni obsita garaatti qabatta ni dandeessas. Sanaafuu maaltu gaarummaa sirra jiraa maaltu immoo gaarii mitii jedhee yoon si gaafadhe sirraa deebii argachuu dhiisuu danda'a. Giftii koo garuu haaluma keessa jirtu keessa jiraatteeyyuu akkami mi'ati? Nagaa keetii amala kee hundumaa hunda baachuuf hunda danda'u sana qabattee akkam jirta? Ani jaalala kee si yaaduu si dheebochuu osoo hin danda'e ammoo bakka ati jirtu mara dhufee nagaa si gaafachuu waan ati keessa jirtu hundumaa beekee gammachuu kee fi gaarummaa kee arguuf dhaga'uu irraan kan hafe nagaa kooti. Silas maaliin ta'a? Ati yoon balleesses balleessiteettaa jettee guyyaa tokko na jibbitee hin beektu. Yoon gaarii hojjedhes silaa gaarii mayyuu hin qabuuf malee kanatu gaariidhaa jettee guyyaa tokkoyyuu natti dubbattee hin beektu. Hunduma isaayyuu garaadhuma keetti qabatteetu waan asirraa barbaadu maranaaf laatta. Maala na qofaree kan fagoo irraas dhufee dhiyoo irraas dhufee biyya alaatis dhufee biyya keessas bakka barbaade irraa dhufee seenachi naa siqee na baadhuu na danda'ii sirraan nyaadhaa sirraan dhugaa ani sirrattan akka fedhe ta'aa jedhee kan si gaafatu maraafuu deebiin kee yoo jiraate tolee baga nagaan dhuftee jettee simachuu malee waan tokko muffii hin qabdu. Maal kan kee qofa qabeenyota keessaa bahaaf lixaa kaabaaf kibbaa fi sirraa fi garaacha kee keessatti qabattee jirtu maraayyuu nama hundumaa walqixa qoodda. Ajab! Kan akka kee garaa bal'atuu fi garraamii ta'ee jira laata? Osoo barbaadaniis hin argamu. Ganaa ni uumamtii yoon jedhee yaadees takkaa waan uumamu natti hin fakkaatu. Siin jecha kamiin si ibsume? Jechootatu naan qataam. Kan akka kee ni jirtii laata? Harmeen gochaan kee daran kan nama ajaa'ibsiisuu fi kan dubbatamee goolabamuun hin danda'amnedha. Ati mee qabeenya kee ibsu yoo barbaachise ilmaan ati deessee warraa ani cimaadhaa ani gootadhaa ani humnan qabaa ani tooftaan danda'aa jedhan kan jibbaachisee fi kan afaan qabachiise kaan ammoo kan daaraatti make ilmaan kees kana yoo si ta'e ammoo
qabeenyaanis ta'e gara bal'inaan dorgomaan keen jiru. Kanaafuu jechaan xumura irratti siin jedhu yoo jiraate waaqni si uume kun kan kee kanuma keessiifaa taasisuu ammas si yaa dandeessisuu dhugaan kee mul'atu siinan jedha. Xaliyaa kana kan sii barreessite atiyyuu na beekta kan na deessee na guddiste wantan sirratti hojjedhee fi sirratti dubbadhe hundumaa wajjin kan na dandeesse ana mucaa keeti dandeessuuf obsituu dachee Oromiyaatiif hamtuun sin argiin gaariin ammoo sin darbiin. DJ obskbk@gmail.com fi 2919 karaa lakkoofsa saanduqa poostaa keenyaati. Warreen qophii dambalii jaalalaa dhaggeeffatanii maaliifan irratti hirmaadhu jettaniif deebisiniif ta'a. 02211000860 fi 02211000861 ammoo karaa bilbiltanii yaada keessan nuuf kennuu dandeessanidha. 8330 ammoo karaa ergaa gabaabaatiin yaada keessan gabaabsanii qophii dambalii jaalalaa irratti nuuf kennitanidha isiniin jenna. Warreen qaamaan Adaamaa dhuftanii istiidiyoo keenyatti xalayaa keessan yaada keessan mudannoo fi muuxannoo jaalala irratti qabdan nan dubbatadha warreen jettaniif Adaamaa jira. Hordoftoota keenyaa qophii dambalii jaalalaa jalqabarraa eegaltanii hagammaatti nu dhaggeeffachaa turtan qopheessee kan isiniif dhiyeessee aan obsiifilee fi Nimoonaa Naggasaa ture. Qophicha kan gulaalte ammoo keebeekii mul'ataati. Torban qophii dambalii jaalalaa gaaffii biraa xalayaa biraa walaloo biraa fi mudannoo biraa akkasumas ammoo baacoo biraa qabannee walitti deebina. Torban nagaaf jaalalaa isiniif haa ta'uu isiniin jenna. Nagaatti. Dambalii jaalalaa. Dambalii jaalalaa.